بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته obboleeyyan keenya obboleeyyan islaamaa eega yeroo dabarteeti guyyaa arraan tanaa darsii teenya tan du'aayii tan duraan waliin dabarsaa turre tan duraan waliin barachaa turre san qabannee isiniif dhiyaanne guyyaa dabre darsii teenya ta dabarte keessatti darsii 5 isiniif dabarsine darsii jaaffaadhaan hanqa walitti deebinuu jennee tan addaan baane san du'aayin arraan tana qabannee dhufne darsii jaaffaa sanirraa eegalti jechuu. Akkasitti obboleeyyan keenya obboleeyyan islaamaa darsii 5 dabarsine keessatti du'aayii hoggaa sagaraa seenanii hoggaa sagaraa ba'anii du'aayii hoggaa udootanii tan hogguu du'e galanii teega udoo fixatanii deebi ammaas tan sadaffaadha du'aayii yeroo mana seenanii tan afuraffaadha du'aayii yeroo manaa ba'aniitii fi tan shanaffaadha du'aayii yeroo kara masgiidaa deemaniiti jechuudha. Akkasitti obboleeyyan keenya 5 kana isin barsiisuudhaan 5 kana waliin laaluudhaan tajaafaadha yeroo itti aantutti isinii dhufna jennee waan isin biraa hunneef jecha yeroo arraan tanaa du'aayii darsii 5ffaa san finnee darsii 6ffaa saniin arra walitti dhufne jechuudha. Darsiin teenya tan jaaffaadha akkuma yeroo dabarte dubbannee irraa mataa irraa xuyinee bira hunne sanitti darsiin teenya tan jaaffaa du'aayii yeroo masjiida seenanii. Akkasitti obboleeyyan keenya darsii 5ffaa keessa wanni dabarsine du'aayii yeroo kara masgiidaa deemaniiti. Darsiin jaaffaa ta'u irra qabannee isiniif dhufne du'aayii yeroo masjiida seenaniiti. Hoggaa masgiida seenan maal ja'an waan ja'amurratti qabannee isinii dhufne jechuudha. Saniif namni tokko hoggaa masgiida seenu miilla mirgaatiin dura seena. Eega miilla mirgaatiin seenee booda wanni inni jedhu أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك أكنا جالجو obboleeyyan keenya du'aayii nuti arraan tana qabannee dhufne tun darsii jaaffaa keessa qabannee dhufne tun tan yeroo masjiida seenaniiti. Akkasitti gizee masjiida seenuu deemtu يبدأ برجله اليمنى برجله اليمنى ميلغي خمرقات جلقبت ويقول الجبود نجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك جتيتي مسجد سينتيجو. Darsi obboleeyyan keenya darsiin teenya tan jaaffaadha tana fakkaatti. Darsii jaaffaa eega raawwannee irraa buunee booda naaf isinillee warra itti fayyadamuu du'aayii tana jechuun dhiisne rabbi nu haa taasisu. Akkasitti obboleeyyan keenya kara darsii torbaffatti achi dabarra jechuudha. Darsiin teenya tan torbaffaadha du'aayii yeroo masjiidaa ba'aniiti. Akkuma beekamu gaa obboleeyyan islaamaa hoggaa du'aayii masjiida yeroo seenanii baratan du'aayii yeroo masjiidaa ba'anii too akkami jechuun waan nama dhuftuuf jecha darsii torbaffaadha qabannee tan isiniif dhufne du'aayii yeroo masjiidaa ba'aniiti jechuudha. Akkasitti obboleeyyan keenya obboleeyyan islaamaa du'aayiin yeroo masjiidaa ba'anii hunoo tana yabda'u birijleel yusraa akkasitti yabda'u birijlihil yusraa kana miilla kee kabitaatiin dura gabbaate jechuudha. Wayaquulu achii booda ni jetta bismillaahi wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi allaahumma inni as'aluka min fadlika allaahumma aasimnii min ashayxaani irrajiim jette jechuudha. Darsiin teenya tan torbaffaadha du'aayii yeroo masjiidaa ba'aniiti. Du'aayii yeroo masjiidaa ba'aniitun dura hoggaa gabbaatu masjiida miilla bitaatiin dura gabbaate jechuudha. Eegasii wanni ati jettu bismillaahi wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi allaahumma inni as'aluka min fadlika allaahumma aasimni min ashayxaani irrajiim.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك اللهم عاصمني من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك اللهم عاصمني من الشيطان الرجيم. akkasitti obboleeyyan keenya obboleeyyan islaamaa darsiin teenya tan torbaffaatis kunoo tana fakkaatti jechuudha. Darsii torbaffaa ta yeroo masjiidaa du'aa yeroo masjiidaa ba'anii asirratti raawwanne jechuudha. Haya akkanumaa wajjiin du'aayin teenya tan darsii 8ffaa keessa qabannee isiniif dhufne du'aa'ii yeroo azaanaati jechuudha. Akkuma ta masjiidaa gol seenanii barreetti ta masjiidaa ba'anii barreetti ta muwazzinni gizee azaanu oggaa azaana dhageenye maal akka jechuu qabnu saniin isin barsiisuudhaaf waliin baruudhaaf walit dhufne jechuudha obboleeyyan keenya kan islaamaa. Akkasitti darsiin teenya tan 8ffaadhaa tun du'aa'ii yeroo azaanaati jechuudha. يقول مثل ما يقول المؤذن إلى في هيا على الصلاة وهيا على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أكسيتو بليان كينيا akkuma muwazzinni joosan jette jechuu gizee azaana dhageesse gizee muwazzinni allahu akbar jo atis allahu akbar jette ashhadu an laa ilaaha illallah gujo akkasumatti woomanni joosan jette hanqa eeysatti hanqa hayya ala salaa hayya ala alfalaa dhageessutti jechuu. Hayya ala salaa tar lama ja hayya ala alfalaa tar lama ja ogga inni hayya ala salaa jo maal jetta laa hawla walaa quwwata illaa billaa jetta. oggaa inni hayyaa alal falaajo laa hawla walaa quwwata illaa billah. oggaa inni hayyaa alal salaajo laa hawla walaa quwwata illaa billah jette jechuudha. hayyaa alal salaatar lama jaa oggaa inni hayyaa alal salaatar lameen jo atis laa hawla walaa quwwata illaa billah tar lameet. oggaa inni hayyaa alal falaatar lameen jo atis ogguma inni jo wajjin oggaa inni hayyaa alal falaaje laa hawla walaa quwwata illaa billah jette oggaa inni hayyaa alal falaa jee booda jechuudha. akkasitti obboleeyyan keenya haya eega muwazzinni azaana irraa raawwate hoo akkam jetta du'aa'ii ogga muwazzinni raawwate booda ogga muwazzinni raawwachuu dhageessee booda jettu jechuudha. waan ashhadu an laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu radiitu billahi rabban wa bimuhammadin rasuulan wa bilislaami diina jechuudha. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا جتيجو. akkasitti obboleeyyan keenya du'aa'iin biraa tangizee muwazzinni azaana fixate ja'an jechu kunoo akkanatti jenna allahumma rabba hazihi daawwati taamma wassalaati ilqaa'ima aati muhammadan الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته جتيجو. baleeyyan keenya darsiin teenya ta'oofu jirruutan isiniif galu jirteemi du'aayin nuti amma darsii 8ffaa keessa qabannee isiniif akka barnootatti isiniif dhiyeessu jirrutun du'aayi yeroo azaanaati jechuudha. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. akkasitti obboleeyyan keenya oggaa muwazzinni azaanee fixe akkana du'aayii tana jenna jechuudha. ammas tanumaa fi tana jidduutti eega du'aayii azaanaa tana eega azaana irraa raawwatanii isinii himne booda keessatti takka isinii himeetumaan ta gurra keenyaaf faayidaa nuuf taatu bira dabre jechuu osoo isinirra beekuudhaan hin ta'in wal yaadachiisuudhaaf jecha du'aa'iin yeroo azaanaa fi hiqaamaa jidduu jirtu jechuu ati achi jidduu godhattu gad hin deeffamtu jechuu laa yuraddu du'aa'u beeyna al-azaani wal iqaamati.
du'aa'iin ati oggaa azaanii hanqee qaamaan ga'u jidduutti ati rabbi kadhattu siif qeebalamti jechuudha. Nabiin alayhi salaatu wasalaam akkana jechuudha. Saniif obboleeyyan keenya naaf isinis warra irraa fayyadamu rabbi nu haa taasisu. Akkasitti darsiin teenya tan nuti ammaan tana wal barsiisaa dhufne tun darsii 8ffaan du'aa'ii yeroo muwaazinni azaanu maal jechuu qabna eega inni raawwatee boodoo maal akka jennu waliin laallee irra kunne jechuudha. Obboleeyyan keenya kan islaamaa guyyaa har'aa kana wanni nuti qabannee dhufne kunoo darsii 3 qaraanee jirra jechuudha. Darsii 6ffaa, darsii 7ffaa fi darsii 8ffaa jechuudha. Hanga darsii 9ffaadhaan walitti deebinutti darsii 9ffaa keessa qabannee tan isiniif dhufnu du'aa'ii yeroo makiinaa koraniiti. Darsiin teenya tan 9ffaadha tan qabannee fuula dura isinii dhufnu yoo rabbi jee inshaallah kan hin turre kan isinit deebinuun du'aa'ii yeroo makiinaa koraniiti jechuudha. Akkasumatti darsiin teenya itti fufti. Obboleeyyan kiyya naaf isinis warra barnoota kana irraa baratee itti fayyadamu rabbi nu haa taasisu. Ana kan isinitti himus isin ka dhageeffatus warra itti hojjetu rabbi nu haa taasisu. Rabbiin irraa isin haa fayyadu. Akka irraa isin fayyadu abdiin qaba inshaallahu ta'ala. Hanga walitti deemunutti wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.